ati si seenini bira galii biruma bira hojjedhu hin jijjiiramta arasiin jee san caalaa argatta hojjedhu garuu afaan keessatti taradhu ishee bakka komentiin dubbisin biiftuu komentiin dubbisin komentuman dubbisin ishee lubbu Ayyee galatoon baarabbina komentiin jabaadhu hojjedhu anis yeroo ati suuqii galtu si bira ofeessi jajjabeessa lubbu gorsa nama kumaatamaa dhagahin gorsa maakii qofa dhagahin ishii abbaa feete si yaayamtu laal namni ajandaaf ta'alaan warri onnoo keessaa qabdu shawaa kiingi wallagga kiingi warri jiru kuni warra waa qabu lubbu warra ja'a qabu warra ja'an isaanii makiinaa qabu ishii lubbu wallagga bakka bu'eetii miti shawaa bakka bu'eetii miti ati shawaan kee oromoo guutuu akka amma maakiin geetu sallan wallagga kan kee oromoo guutuu birrii keeti ati tiktokii kee laayivii keeti qodaa tokko gisee gurgurte komishinii qabdaati jabduudha ishii fataadii hojjedhu maakii koo akkuma gootu godhi bireetti deebisii yaa hojjettu lubbuu koo dura dadhabde ishii yaa bilbiluu turee fi mee biftu normaala bilbiliiti maakii waatsaappiidhaan na dubbisitti jee jabaadhu akkuma gootu godhi itti deebisiitii lubbuu too dura wajjin dadhabde haadha hiyyeessaa giiftiitiyaa wajjinumaan rakkadhu tanuma gorsii keessanis barreessiif jajjabeessi lubbuu too wale galatoo nuyitu godhiitii bilbilii waatsaappiin akkana dubbisutti mime Harri keessan itu merana berbeda malee. Muit sagalee asirra dhageessine. Nama lagi jalan ke dura saat tiga rafusan kulfi ni kabda kawe kulfi dalaga ni kabda kulfi kawe ini masih jadi si wanti jadi cerah nabil beli mana tu bisa ti WhatsApp tidak sih dulu WhatsApp kau ini tuh kayak segede bade sih kayak butuh nih karena rata nih pati jadi bisa WhatsApp ini kabda kau biftu lagi nabar resi lagi sah biftu lagi sal dia bujurati usun si Heria
Dhaga'i. Amma qulfii mana hojii ni qabdaami? Qabee. Madaamiin takka takka kam ni beektaa? Gizee ati aarstee fa'aa ganama narraa deemfaa siin jette fayyiti ani deemfaa bakka dalagaa si wajjin danda'u fa'aatti. Ati immoo ganama san lafaa haatee hojii hojjettee maal tegisma san irraa anfatan si galee. Ati amma maal goota ani ni dubbisaan bilbileen jiraa fi kaasanii walla dhugaa kiyyaa bara. Qolfii banadhuti mana oowwisi libaanatti godhiti hojii kee hojjedhu. Arras yoo kadeebitee haftee fokkotaadha bareedaa hin ta'u. Hojjedhuti yoo osuma hojjetu jiraatte noo hin dalayduu naam siin jaan it's okay. Fala biraasi barbaadna haa maal godhe yaa biftu siyya rakkannee bar. Amma deemiti dhiqadhuutu kee akkas godhi. Nama Oromooti ilma Oromooti yoo wanta akkas nama akkasitti miti inni laasiif yaadee ati haalaati waa inni yaadee keessa akka ati hojii hojjettu akka hojii dhaabdu fedheeti miti wallaahi. Bireen akka haasa'u isarraa bareetti. Because ati booni boochaa ni hiraartaa kanaami maatii qabaa achirratti immoo nama hojiiti. Yoo kan cicciqamtu ta'e micoon tun booda waa yoo taate anaatti gaafatama jee sodaatee tilaan dhugaadhaanuu isan gaafadha. Nama yoo ati waa taate mana san keessatti kan hin dura gaafadhu bireedha itti himeen jira dhageessee jirta giseen akkas jehuun dhageenyaati giseen akkas jehuun laawudirra ture. Yoo hawaatee taate aanuu sin gaafadhaan jee itti gaafatama jalaan baatuun jedhu gumaree. San sodaatee mani inni hojii akka hojjetu jibbeeti miti bireen nama gaariidha nama aayidillee si hojjechisiisee galata uummata Oromoo biraan qaba. In kabajnaanii guddina kee barbaada akka isaan irraa haadha manaa isaatiillee haa kabajamtu. Amma dhaqiitii shaashaa jeetii hojjedhu. Samboodi hin ta'u jaan immoo rakkoon qabu harka nan darbu waan hin dubbisaanii. Deema ammati kara hojii keetii. Baay'ee amma nan deema bakka. Nan deema dura kayan ture waan ta'eef. Waan dubbatu bireen nama nagaati bar geetaan akka nama jette kana oduu goote nama nagaati rabbi. Yoo kada irraa ooltee calistee teessee immoo bakka hojii hin barbaaddu. Itti kufa bakka yaada bareedaadha giiftii koo. Nama hojii anamma nama hojjetu yoo qabaadhe namani fi hojjetu tokko nama naa hojjetu yoo qabaadhe kaleessa ifi fiqaada fudhatte kaleessaanii hojjechuu danda'u itteeni because haalaan boo waan turteef miirri si gaariin turreessan galee namni inni amma ka'aare maaliifi namni namaaf jee hoo bakka namaaf wallalee akkamii hojii isaa dhiisaa waan jedhamutti dhaga'ame malee namucaan nama gaariidha wallaahi rabbi umrii dheeressu. Kanaafuu anamma yoo hojjetu takka qabaadhe guyyaa duraa fiqaada na gaafattee guyyaa lammaffaa bakka ati dalagaa yoo barbaanne bakka akkuma ati yoo dalagaa barbaanne it's okay yoo siin jee guyyaa lammaffaattis teesseetuma dalagaa san yoon daree dhugumaan aaruu dhufaa bakka hin barbaadu ishee murata jechuudha. Yoo ammaa ati dhaqxee oofistee hojjettee immoo hojii sanirraa laaleetu sinariyu sireen nama akkasiiti mucaan. Amma dhaqii hojii kee hojjedhu gaayis rabbii sodaadhaa wallaahi anumaa jaati dhiisaan baqaashi. Bakka dhiisaa mee anumaa akkatti cinqamaa jirtu sanaaf laalaati. Dhiisaa wallaahi yoo waan takka bu'ee anumaa xulxulxul jaha baallaa bakka dhiisaa ishii uummata wallaahi dhiisaa wanti teessanii kan Oromooti. Alaas dhiifama gaafattee jirti. Wallaggaa king jee lafa qabeeti. Kunoo obboleessa kiyya wallaggaa king dachii samis wallaggaa king kunoo dhagoon gahu. Haay biyya gootaa akkamitti king ta'uu addunyaa irratti ibsaaf waan tiktaakii irratti miti maayikii qabadhe addunyaa irratti wallaggaa uummata king jee. Maal taalan gaarii kuni bara amma nam tokko tokko akkam yaada bakka akkana jechuun na boonsa bara na boonsa bara. Kingummaa wallaggaa jagnummaa wallaggaa leencummaa wallaggaa ittiin boonaan shuguxiin Oromoo indii mana naachuun uummata kiyya kana tokko tokko nama balchole walirratti hin dulinaa shi walirratti hin dulinaa hunda kingidha tokkos shawaa king jeejaa komunitii dhaanii guys dhiisaa hundi kingidha shi hundi gootota nuti goota tokko hin qabnu goota walitti qabnaa. Gootni hundinuu nuuf tokko sirrii galee akkasitti fudhadhaa yaa uummata koo.
Hai. Sawa ande sanu wallahi ummata jagna bar. Wallagaanis shawaanis hundisu wali bu'uun qabdan. Yoo rakkoon dhufteewu nagee buusu qabdan malee wali bu'uun qabdanii wanti akkanaa dhiisaanti. Guys, dubbii takarra guddachuu wayyaasni galee. Mee gizee addan nama wallaggaa jechuun bara. Ummata rasaasni nu isaan biratti dhaqaadha. Ummata jagna jechi biiftuu maal isin godhame gizee addan amma bar wallahi bar nama biyya warqiin keessaa madditu jechi biiftuu miti jechi xiyyaa'u osoo waajeeru waa isin godhuun qabu isin aarsuun qabu asirratti tuffattanii nama wallaggatti dubbate tuffattanii nama shawaat dubbate tuffattanii nama arsii dubbate tuffattanii nama harargee dubbate tuffattanii osoo dhiistan amma tokko boru ka'ee ajandaa godhata ammas tokko amma ka'ee boru arsii arrabsi tokko ka'ee amma fakkeenyaaf shawaa arrabsi tokko ka'ee booda amma harargee arrabsi tokko ka'ee akkas yoo nuti atteeshinii walii kaninee waan guddisnee yoo deemnu ta'e namni fooloo barbaachaaf ajandaa barbaachaaf viyuu isaa guddifachuudhaaf waan akkasii godha jechuudha. Yoo tuffattanii jala callistan dhalootni waan akkanarratti akka dhalootni waan akkanarratti jabaatu godha jechuudha ajandaa godhu jechuun. Kanaafuu ajandaa kana dhiisaanis jechuu barbaada galatooma warri na dhageessan.